hattu ummata yeroo hunda burjaajessu lubbuu teenyatti wareegna wallaahi laazim. Way baasni nu qabatee usaa. Way magan. मैं वीडियो बना मैं Oggota gulma medisa video radisa enyu falmata. Yo, मैं आज वही ग्रुप के Me okay yo Habira. Lagi. Yo. Me dubbiru me narki jirasani. Muchasani video sani. Amata afur isani hojii jirra naguma video irraa lallabina. Amata afur isaanii wajji jirraa je. Reefu amma hoggaanii fi ustaas Misbaa gaafii gaafatan. Ani wajjumaa wan jiruu je si galee akkamiin beekuu je amata afur wajji jiraarraa. Amata Aliif gaafii isaan ajandaa godhatan. Aliif jaanii gisee eegalan. Akka maqaa kiyyees. Obsi falmataanii fixannaa. Baran hin jenne si je asirratti amata afur wajji jirraa. Isinii makanatti isinii man. Kanaafuu yoo shiraa uummata keenyaa burjaajeessinii jettan walumaan samii baatan. Ani bira gabbaatee jirta amma. Deemutti hin jiran nallee harka nama booda silkii afuriin harka qaba. Kamucaatiis harkaa fuudhe. Kamaamaa baay'ee qaaman harka jira. Garuutu qaamaan jechuun ganama qaama seeraati wajjin bakka ulamaan hin jiranitti ani ilma ulamaati. Akkasi gattaanii shira isaanii silkii isaanii tanaan fattashtanii. Ede ilma ulamaai ture arra poolisaa beekaa okay? Taal dandeessa. Shari'aan isaa irraa ustanii wajjin. aya amma tuan goto. Lagi amma TikTok kheti miti maqaan kiyya falmataa dheete me ustaad Hamza gama keessaatiin gartee خيتين كو yoo haa kheti khootu yoo ammoo keessaan kontakti Hamza khanni me wal nama jaaba. As jala silkii barreessaatiin tole duwwaa sagal. No 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 Tamii sadii sagalta. تيك توك خيتين خدت ما تيك توك خيتين Yoo khootu hai. Ashi qoy mana tingala qoy. Gurbaa mana faccaanii jira sagara jechuudha. Dabbaan maajjii gaarree biraan dandeenye. Ammoo baay'ee. Okay. Mana fincaanii jira jechuun jira irraa hin fuudhee jee achiin isin yoo fagaanga inni hasaatiin seenee. Galgala kana asuma gubbatti. Cuuf jaanii kadhatanii daddaban mucaas. Falmataan amma ittuma eegaafisin dubbii ajaa'ibaa. TikTokaatu nu facaase. نمو كنت دورا ودورا Hamza. أكمل Nyaata beesinjee maal barbaadda duuba amma? لكي Obsi oggu takka obsa falmataa keenya obsi. Sabri godhi xiqqishoon fitannaa. Wannummaan amma nuti hubachuu barbaanneewu tafakkurii fi falmataa walitti gadhiifna haa haasawanii isaan lamaan. أكم هاي نور بريدة Falmataa fi tafakkur falmataa banadhu tafakkur banadhu bira dhayxanii eega deebitan booda. Maaltu ta'e waan reefu jette san gaafachuu barbaadeette san gaafadhu kun ammaas jira falmataan. Anoo asiin jira yaana gaafatan. Tafakkurii waasi gaafachuu barbaada. Ayyee falmata haalli jiru falmata kanuma waliin agarreessanii haala ajandaadha. Wannimma tafakkurii fi inni wanni wal gaafachuu deeman maaltu mobaayila si fuusiseedha akkatti tafakkur qabamu eegiif. Taati yoo jenne keessa isaatiin yoo gartee keessatti keessa isaa beekne jenne kuma reechuu waliin jubbanne san egaa keessa nama beeku yoo taate malee akki gubbaarra zaahira dhuguma kana namni argu kanatti namni kun nama fayyaati jechuu ni danda'ama. Tafakkur. Assalaamu alaikum. Alaykum salaam wa rahmatullah. Waanuma naafata achi waliin jenne jira sanii wajjin irra deebiin. Viidiyoo banadhaa mee sillachuu viidiyoo banadhaa. You see waan naaf ateechi waliin jenne ammarra deebi'ii jee jechuun jiraan falmataan. Tafakkur amma reefu falmataa badaa godhee fi gaarii ta'uu kee beeki. Nu malaalaa isin. Dafi irra deebi. Laa san irra deebi'u miti gurbaan kun wayii ajandaadha akkana godhata jechuudhaafi. Viidiyoo irra deebiin yoo daddabsaa dhiisii waan achi waliin jenne irra deebisaa baay'ee rakkoon qabu bilbilas jiraati.
Maal waliin jenne naafate. Video banadame. Waan ajandaa bakkana godhatamoo hiyyenne kumare amma maan siinjoo jiru kana. Xiqqoo dura tafakkur muumina ture. Gurbaan numa dhukkubsataa wanni nuti beeynu kana akkas ji'aasa'u ture. Isaan waan achi waliin ja'anii jira. Waan amma reefu gartee misbaan faan dubbatan tareefu misbaan je. Ta isaan waliin quba qabanii jira. Tafakkur haaduu kaanaani falmataan irra qabee tafakkur qaanyoo ifa garraan jechu achuma dafee fi dhaqqabee eegifla. Sirreessi jira. Arra islaamii Sirriin tanuma lakkii taa'irratti sitti guuta. Ayyee dhaggeeffadhaa isin hundi maamma Akka gartee sani gurbaan sun nama fayyaa fakkaata. nagee qaba fakkaataan illee hin jediida fayyaa nagee qaba irra deddeebi'ee namni jee nambar waansi anilleen immoo akka inni fayyaa qabu galgala waan beeyna bilbila awwaaniin dhufee fi hin qabaan siin jee hangasuma qofaan si hojjaase. Waan hin dhufee qaban jenne lakkee. Amma bakka tanatti wanni adda hubannu Waan qaba jechuun sammaal jechuudha. laal tafakkuriis Ini member bahan bilbila mobile yaa phone qaba betul. jechuudha. Dhibbaa dhibbatti beekaa garuu inni dafeetiti jalaa gara galee Illaa warri Itoophiyaa walii rabdan bu'aa hunda. naabsi tafakkur dafee jalaa gara galee falmataa badaa godhuu kaanaan falmataan dafee irra qabe waan jette himi je'en zaayirratti wanni ati jette siigalee fayyaa jadiida qabarra deddeebitee jettee jeen achi booda amanee jechu tafakkur. Hatichi guddaan tokko tafakkurii jechu hamucaa kana ciisa dhabee fi waan kana godhe. Okay? Baga godhe boo. Video banadame. Ijaarsa olaanaa dhugaa. Falmataa waan sirrii haasa'u jira. Falmataa viidiyoo banadhu. Tafakkur banadhu viidiyootis. Viidiyoon dilas natti hin mijjenne. Rakkoon qabu numa banadhu umaa. Banadhu falmataatis. Falmataan amma waan tafakkurreefu jechaa ture. Akkanan jenne jennaan tafakkur. Gama falmataa dabaa jira beekaatti deemame. Boo dubbii takka qubeellee itti ni ta'u ammaa san wanni deemuuf jalqabumaa dubbii kana galgala miidiyaa irraa akka gabbuuf bilbila biraa fuuna jeeti. Ammas mucaan jadiida nagaya fayyaa nagaya akka qabu naaf tafakkuris ijoollee hojjetee nama 7 hojii 8 sirriitti waliin haasa'u yeroo san nagaya qabaa. Okay. Yeroo san sirri waliin haasa'an isaa wajji nama 8 wanni isaan dhaqaniif telefoona isarraa fuudhuudhaafi jechuudha. Dhukkeerraa kaasnallee silaa kan taane kun hiriyaa tokko takka ni fiigaa jaanii. If qabe dhukkeerraa kaafnallee jenna jechuu fadheetitti zirr godhee fireema dafee deebisee jechuudha. Kattaanii ganama waliin laalla jaanii kutan. Ani immoo bilbila mucaa isa bira taa'uu fuudhuu waliin fedhee maanii beektan mucaa san jirtu gama tokkoon akkuma isaati. Mucaa sana achi dura inni beektaati. Niin beekee. Ustaaz Mahabbaan sirriitti hin beeku. Isallee niin beeka. Isallee immoo irratti Mee falmata viidiyoo nu banadhaa. Haasa viidiyoo banadhaa isin lachuu akkuma reefuu banadhu ati. Tafakkur banadhu atis. Oggaa Kanuma. Maal taate hoggaan tiimee hin jirtu. Ayyee Adam kiyya. Bakka tana eegeef tafakkuriifumaafuu waan inni dura kaayyoo isaa maal akka taate laal. Laawud gootee hawaasa kana duratti adda nu baasuu dandeessaa. Itti aanu falmata. Falmata itti maqaan. Adam irratti amma dawwalee isin garsiisu Adam irratti. Dhagee falmata. Tafakkurratti. Falmata. Yoo falmata. Ati akka itti dubbiin tun hijiba taate jalaa gubbatti adda nu baasuu dandeessaa. Akka fuudhee hojjetan tuulii lakkoofsa takka barreessu. Tuulii carraan seeqan. Jadiida nama fayyaa